عالمي زارينا وزاري عالمي زارينا وزاري اوهو روتانا ابريش على معچو زارينا وزاري نانته سرغي روتا في ابريش مرتايكا يرود ايرا ابوديچو حوي يرود ايرا ايغمچو ها اني نسودا ايتروتان اني امس وان نفو نسودا دا كنافو چيتي نفاتو سمانا تفررمنيتو والفرمنا بقى انا فتي هذا منافع بمن مان كينيا نوفا مركناو هم بربادو انا سودادا جيلن قبا يت سوداچو قبدي توكو سوداچو قبدي لما مو ور دربا سرغي جالتو چيدا جالتو چيدا كان ايرتو مو دبرتي ترجالتو زيتاني دوبارتو رجالتو ور دبرتو ترجالتو كنافو متي بري ساني فا بي عربا فا وجتاني فاني دفقني اما روحي زاني كي هتي قلت توجتاني فاني چيدا قبسو خير ان شاء الله كوني غاماني چيدا جالچو ساني رانكن كي مالي بري مراري بري مرارو دي ديمتي بر همني ساني مرارو دي ديمتي إنا روتاني وريكويو نو ايغو warrisaas immoo akka gaasheen jedhanitti qophaadha kanaafu abrish garuu qoy jedha ammas qoy jedha maalumaaf akka inni qoy jedhu hin beeku etten shakkite mucaan kuna jechuun amma yeroo isaan wajjin turan kun yeroo itti wal ilaalan natti fakkaata maalin jedharesh yeroo dheeraa waliin turaniiru mitire amma garuu cidha qopheeffatanii beekamti haadha manaaf abbaa manummaa mirkaneeffachuuf jechuudha. Na abrish garuu qoy jedha. Na cidha godhamnaan x y ni jiru z ni sin jiru jechuudha. X yellem y yellem z yellem. Sini garee ramti x kooti y kooti z kooti ni jiru jechuudha. X biratti argameenu waan biraadha dubbiin biraachu Z biratti yoo argame akkasuma cidha booda jechuudha kanaaf mucattiin hunduma keessaa baatee rakkoon akka isheetti dhufnee fi maatii koo nan beekaa maatiin isaa immoo qophaadha nu eegu garuu inni baasii sodaatee laataan jedha wacii yeroo ammaa kana qaala'insi baay'ee ulfaata dheetu maal sa'oo qalabati qubeellaa Dubaayitti godhannaa jedhanyo Dubaay deemaniitu sirna qubeellaa isaanii godhatu isa booda cidhammoo biyyatti galanii akka wag maaragi aadaaf seera duudhaa biyya isaaniitti godhatu jechuudha na isa booda warrillee haadhaaf abbaan maatiin akka fedhanitti yoo giddu galanisi rakkoon qabu ija guutanii haasa'u jechuudha na akkasisiniin jedha garuu abrish akka yaada isaatti cidha qopheessuun barbaadu inni cidhatti galuun barbaadu an akka irraa laaletti inni qubeellaa masana godhee ka'e yeroo baay'ee warri dhiiraa akkasi jaarsa faa erganii laash jedhu baqa qubeellaa faa godhee fi ka'e baqa hingaha mana tokko jiraachuu jalqabu ijoolleen faan dhufti biizii ta'u biizinasiin isaaniis hin haxxaraa yookaan hin dhiphata achi hinaaf yeroo booda immoo akka yeroo tokko turanii faamoo warri haareffatanis jiru jechuudha isheen garuu cidha sirriitti barbaaddeetti jechuudha na cidha an akka kootti yoo humni danda'e cidha qopheeffachuun bareedaadhaan jedhan namni kamuu humni isaan hin danda'a taanaan sirriitti jira taanaan birriinsaa jira taanaan cidha yoo qopheeffate rakkoo tokko hin qabu cidha magaalaa keessaa immoo akka isa biyya keenyaa miti bara biyya keenyatti cidha yeroo qopheessanii namni meeshaa sii fidaa maallaqa sii fidaa daftarii irratti mazaggabanii birrii amma kennan fa maqaa kee faana mazaggabatta birriis namaa kennan isa kennan jechuudha meeshaalee bitaniitu namaa geessu na inni magaala gurguddaa keessaa garuu magaala gurguddaa keessaa
Bakka akkasumattidha. Baasii hunda situ baasa. Hoteela kontiraata hoteela maalisa kan qabu sidha. Nyaata maalisa faana miiliyoona kan kaffalu sidha. Namni immoo bakka namni sitti dhiyaatu yoo jiraate si gargaaruu danda'a. Garuu hamma kana waan si gargaaranis miti. Namni immoo dhufa yaa'ugaa namni gaafa cidha kee dhufeera immoo yoo ta'e gaafa deessuu gaafa wayii gaafa manatti galtu akkas dhufee si dubbisa waaqa qabatee jechuudha. Garuu namni waa tokko qabatee dhufa jechuun maallaqa hamma sana miiliyoona isatti baastee sii deebi'e jechuun miti. Walumaa galatti garuu namni qabaannan haa qopheeffatu. Qabaannan immoo basmaa alamiin nafaa yoo nama ala sargiin tokkumadha jedhan cidhe tokkumadha jedhan garuu cidha bara kanaa baay'eedha malee jechuudha. Na qabaannan shirbittin godhanii firri azmaad gorobeetiin itoo hin hafne hiriyaa warri yuutuubii irraallee itoo hin hafne nullee dhaqne nyaannee galla. Hoteela waan ta'eef xarrigoonee biiffeedha waan ta'eef xarrigoonee nyaannee galla. Na akkasittiin walii galaniitu jiru garuu waan murteessan ganaa har'a himu kaleessa kanarra kan isaan kana gaaffii akkasii gaafachaa turte inni fedhiin qabu qaxaroo godhaa itti inni beellama godhaa qoy ji'a dhuftu maalii dhuftu jedha tuma jedhuuti yeroon keenya amma kana jalaa deeme gidduu keenya immoo waan argeeyyuu seene qilleensi gidduu keenya seene kanarraan gahamne ammas immoo wanti biraa akkanatti hin dhufneef jedheeni waan godhamuudha qabu cidhatti guyyaa haa murteessuu jette isheen amma qophooftuudha cidhaaf innis cidha haa qophaa'uudha. Inni akkasii sin jena sinoo maayet ture waan hundi sun keessaa hafe wanti sun hafe amma miirri isaanii yeroo maxinootti dafee deebi'ee cidha yaadanii jechuudha. Waan sun hunduu bu'aa ba'iin sun hunduu hafe girgirriin sun hunduu hafe ebelushee jennee ebelu wow jenne amma lafattafne ka ay ebelu natti tole ebelu akkasan bakka maal godha reeshinun waan isaan fidatan hin taqabbalaadha bar ummanni kun taqabbal ummata taqabbala waan namni fidate taqabbalaadha booda moo geggeessere yoo jedhes okay don't care bichaadha jechuudha ummanni kun. Na kasisinin jedha garuu baay'ee namatti tola yoo baga araaramanii cidha isaanii waaqni isaanii milkeessu hir'uu isaanii guutee fi cidha bareedaa isaanii haa godhu Dubaay deemanii qubeellaa qalabatii cidha isaanii haa godhatanii yaa jiraannan maal nama dhibe Dubaay miti kan Dubaay caalu kunno biyya kan Dubaay caalu baay'een jijjirti iddoon dhaqamu achi saadaqan isaanii taatolu sinin jedhaan siniinis sinittaa sinis akkaati iddoo biraatti bashannanaachumas qalabatii walii godha ittiin sinaa gahuuwi galtanii warra birrii keessanii cidha qopheessu sinin godhi inshaallah galtanii dadhabbii keessan baastanii gana meeshaa nama bitu sinin godhi qophaatti gala bakka cidha nan qopheessaa kan jedhu birrii kan qabu itti sinaa qabuun sinin jedhe.